kana gide gaming taphatamu Oromoon nama kuma sagaltama kuma dhibba fa'aa taatee wal geetti moo'atamteetuma deemti beektanii. እኔ ፓርቲ ከነ ጅቤ ኡመተ ከነራ በጣም የጣላሁት ፓርቲ ነማ ዲባ ወልገያኒ ኩማ ዲባ ወልገያማኒ ናምኑ ማላ ማተዲ ነማ ገረፉ ከነ ስኒ ገለምቲ ኢላ ጀረከን አን ዋቶከ ትንቲማ ሙርቲ ጉቶን ዮ ሂዮመለ ዮ ድሮመለ ሄ ረቢን ዱራን ገነመ ቆደፊ አንዱማ ረቢ ትንቲማ ጋሩ ማታ ለፈጪሱ መቃን ነመን ዲሱ ዋን ኦሮሞን ጀቴ ማማይቱ ተኮ ጅራ እስኒ ገለሚ ዮ ረቢን ዱራን ቆደ ጌሚ ከረታባ ቆሬፍለ ይመቱ ጃሮ ዮ ረቢን ዱራን ቆደ ካይፍለ ዋን ረይታን ደቡ ሙጫን ኩን ወላሂ አንዱማ እስኒቲማ ጋሩ ነማ ሀገረ ባይአቱን ኦሮሞቹን እንደዚህ ያረግነ ጀቼ ጀሩ ተኮ ይሰኑራ ኤጋ መቃ ከሰነ ገዳ ማታ ለፈጪሱ መቃን ነመን ዲሱ ወና እንጀረን sanum namni yeroo tokko geemii kana taphatelle akkuma inni taphatee irraa baay'een koo waa takkaanuu keessaan godhatin namallee kennee fixuun malaa tiktok illee jalaa gubatuun malaa it is nothing maqaadha garaan har'aa bar maqaan har'aa mi boruu jedhe maqaa kenna maqaa saba kana eega maqaa keessan eeggadha teettanii walillaalina ammas tokko kana lammata mucaan kun nama yeroo namni dhabametti nama ta'ee argame nama paartii murtii gootuu keessaa akka dhuunfaa isaatitti murtii guutoon dargaggeessa jaba yoo jallatelle namni dura dhaabbatuu hin dandeenye yoo qajeelelle namni dura dhaabbatuu hin dandeenye kan itti walii galtan yoo jallatelle jallinuma isaa irratti dura dhaabbatuu hin danda'a murtii guutoo yoo qajeelelle akkasuma ammas jaarraa namni dhabametti nama ta'ee argame mucaan kun yeroo Oromoon sagalee dhabdetti yeroo kanatti nama ta'ee nama argameedha kanaaf hundumti keessan namni dhuftan hundi keessan jabaa ofii abbaa jabeeffata waan dandeettaniin bira dhaabbadha hunduma caalaa mootu akkuma isiniin jedhe gir jennee wal geennee namni maal lamaatanii dhufee balawu jedheetiniin akka viidiyoo wawwaraabamte ammallee innillee kun humna qabdan seenatti fakkaate I think uffata aadaa kana shir jedhee dhufee maqaa kenna eegaa jechuudhumaa fi agaruma aguma muuxannoo arguu fi samoonii kana geemii dhaqeetuma lallaalaa namni baay'ee mommo'atamaadha agaruma isinii dhaamu fi isinii galee gaarii miti abbaa feeta jaalatta abbaa feeta jibbita yoo mooyate injifannoon kenna hunda yoo mooyame mootu kisaaraa san hunda galataa jechuun murtii guutoo mooyame mooni namni jedhu hin jiru Famasi Oromo tokko Oromochuun ashannafne jedhan isinii galee maqaa walitti qabna wante sabni haaroftillee jira saba haarasan illee namni maqaa dhabu hin jiru si galee maanninnas nu Oromummaan eenyummaadha faaquu hin dandeettu feetu Oromoo taata feetu Morookoo taata abbaa feete waan feete ta'i ihee maanninnas nu haa qayyaran amantii jijjiirachuu dandeetta ilaalcha siyaasaa jijjiirachuu dandeetta malee eenyummaa kee jijjiiruu hin dandeettu Sigalame anduguma isinitti hima eenyummaa kee jijjiiruu hin dandeettu waan ta'eef yoo mooyate akkuma itti gammannu yoo mooyame Oromoochuun እንደዚህ አረግነ isinin jedhan maqaa keessan eeggadha thank you so much fixadheera galatooma ya fayyata asli ulfada معاذ فاس كثيرا موسي صاحبة مرتيخة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبر إجتاج الرابخة دكتورة فانا في النبي أبي سوان السلام ورحمة الله وبركاته هيه ويا كنا يومين بنبو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dubban duratti murtii guutoon nama kuma dhibba jaha fi torba jahatama jira kuma dhibba torba guuturratti taa'ee galu kuma dhibba torba gammachuun dachalachaa akka taatu namni kuma 32 3 jirtan kun hundi keessan fooloo godhaa kuma dhibba torba guutaa thank you kuma dhibba torba guutaa hin dandeettani hundi keessan fooloo godhaa warri sarchi gootanii dhuftan
warri Nasri jala dhuftan, Mu'aadin jala dhuftan, Mubaarakin jala dhuftan, Makii jala dhuftan hundi keessan warri irraa fooloo hin qabne laayiviin isinirra dhufe baariyaal bahe hundi keessan fooloo tolchaani. Itti deebi'i Mu'aaz dhiifamu. Rakkoon qabu lakkee Dr. waan sirrii aswitan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hundi keessanuu kabajamtoota hawaasa bal'aa guyyaa arraan tanaa aruuza guddaa obboleessa keenya murtiidhaa dabaaluudhaaf asitti argamtanii akkasumas ijoollee teenyaa dhiibbaa uumtoota miidiyaadhaa agartee waamicha guddaa kana obboleessa keenya kana cinaa guyyaa irraa kana dhaabbannee ittiin asitti argamtan isin hundaa'u jechuudha. Nasriidhaa, Aslii, Mubaarakii, Caalaadhaa, Maakiidhaa, qeerransaa warri as gubbaa turee bu'elleen jechuudha. Galatoomaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaan kun guyyaa guddaadha obboleessa keenyaa fi guyyaa gammachuuti. Geema beellamaadhaatii qabachuudhaaf dhufe ani duraan durseen of kolchaa waan laayivii kana dilasillee irraa hin beeku. Akkas godhaa waanuma isin jettanii Dr. Faan ja'an Mubaarak Faan ja'an taa'eetiin jala barreeffachaa ture. Meembaras godhaa, sheeris godhaa, koppilinkis godhaa kana hundaa'u ani isaaf haariya. Waan ja'amtan ammoo gaa isinuu uummata fannaana uummata hariifa. Isinitti himuun barbaachisu ofirraa beekanii ni gootanii. Kanaaf guddaa galatoomaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kana hawwiidhaan eegaa turre. Ani geemii sadarkaa kanatti beeksifamellee hin agarre akkuma viidiyoo irratti illee jedhe namni tokko gaafa keessa isaatirraa uummata kanaaf hojjete gaafa namni hin jirretti akkuma reefuun tana Dr. Asliin ja'anitti jechuudha. Uummata kanaaf sagalee ta'e murtiin lubbuu isaa kanneen jechuudha. Osoo gaa Oromoo kutaa fi lagaaf wantaan hin qoodin jechuudhaaf kanneen sagalee ta'a ture jechuudha. Kanaaf murtii galatatu isaan mala guyyaan kun ammoo guyyaa keeti uummanni ati sagalee taateef suni warri miidiyaa gubbaa jiru guyyaatti si boonsu geema baallamaadhaatii qabda akkan keessa beekutti illee waan amma jechuu hin dandeenye ammoo sarpiraayizii guddaa geema caalu. Which is geema hacaalu sarpiraayizii guddaa qabnan dubbatamu as gubbatte jechuudha booda ni agartanii. Kanaaf sagantaa irraa tana organize godhuudhaaf gaa akkuma nama eventii guddaa tokko qopheessaa turetti itti qophaa'aa turre alhamdulillah rabbis nu gargaare. Hagaruma akka rabbi milkeessee waan kana obboleessa keenya gammachuudhaan as gubbaa gammachuu lamaanuu argatee milkaa'ee as gubbaa bahuu barbaanna. Kanaaf waan ja'amtanii as jalattis koppilinkii godhuudhaan taap godhuudhaan amma somaal ture Dr. Meembara as gubbattaa kanallee meembara godhuudhaan amma si follow godhuudhaan obboleessa keenya murtii 600 wayii jira 60 wayii akkas jedhan fakkaata 62 jira. Kanaaf namni 30 wayiitu jira. 30 wayii nazala jiran kun amma follow goonaani 700 galaa irra gammachuun hin heddummaatee jechuudha. Kanaaf hedduudha siif gammannee wallahi gammachuun ta'e gammachuu teenya sin jechuun barbaada hawaasa keenya bal'aagaa kana qofaa miti akka reefuun tan amma doktorri ja'anittis geema tokko irratti ni agarra namoonni heddummina qabaanneeti yeroo itti moohamnu faatu jira 190 wayii faan nama jala ta'anii yeroo itti hawaasni wanta xiqqaa qabu nama moohuutu jira. Kuni geemas ta'u geemni geema khalaas namni itti enjoy godhee ittiin waan dandees support godhee itti taa'ee rahaa godha jechuudha. Garuu gara tokkoonis amma wanti baratamaa dhufe mucaan amma inni waliin taphachuu deemu Naatii Tamasgan ja'ama. Uffata aadaa isaa bakka bu'u uffatee dhufe as biratti murtiinis uffata aadaa Oromoo bakka bu'u uffatee dhufe jechuudha. As biratti kunis hawaasni saba kan lamaan kana adda ta'e taa'eetti ilaala. Gaafa kaani gurbaa wayi eenyu Rambee Malkaa gaafa taphatee wanti yooni maanyaan eenyu waliin taphate nama wayi waliin taphatee yooni maanyaan haasoo irraa wayi haasaa tureen argina. እነዚህ ኦሮሞዎችን አንችላቸውም ኡመታ ከናን ደንደኙ ኸይሰቱ ኡመኔ ከናከና ጃን የሮ ሐሳሙ እንደገ خنافي خوني ጌም ቆፋ ሚቲ ኸይሰትለ eenyummaan keenyas ni laalama uummanni kun roga hundaanuu akka jajjaboo ta'an jabina keenyatti agarsiisuu qabnan jechuu barbaada. Guddaa galatoomaa murtii carraa gaariin si hawwaa gammadii milkaa'ee ulfaadha yoo isin dheeresses naaf kolchaa dhiifama. Thank you bro galatoomii asumaan nama dila kanarratti sila nama duratti dubbatu barbaaditi miti carraa warri carraabbaan dabalee carraadhaa dhiifama naa godhaadha. Muaz waan himuun taane hunda himuudhaaf asirratti wanni jee Muaz hiriyaa kiyya gaariidha obboleessa kiyya illeedha waan kana hunda nama na wajjin utubuu fi gaanii jiraami yaadaan gorsaa waan hedduudhaan na waliin jiruudha asumaan galatoomii jechuun barbaada. Abbaa dabareetiif dabaree kannaadhaa galatoomaa. Ada kennadha namoonni biroo illee kaas jirtan
gidduma warri jala kana jirtan copy link fi taap ammoo akkuma ol deemu godhaa maaliif copy linkiin bareedaadha yoo gootanii kana namni hedduu wanta jedhuu danda'a. Asumaanuu gaafii takka isin gaafadha osoo dubbatiin murtuu guutoo live kana dura riikaardiin nama meeqaan daawwatameeti? I think dibba fi khudan maybe dibba fi maki gaafadhu maki tu beekawara maki fi Mubarak fa gaafadhu. Doctor live riikaardiin kana dura maal jettan? Riikaardiin live kana dura nama meeqaan ka riikaardiin? Kuma dibba fi 14 khiyya asliin akkasuma. ስለዚህ አራኩማ ዲባ ፊ ዲደም ሶዶማን ኢንሻአላህ ሪካርዲን ጨቡ ቀባ ሬፉ ሙአዝ ለ ዱበቴራ ነሞን ብሮ ለ ዱበዳ ዱጋ ወላሂ ጌም ይረቶ ሶ ነምን ኦሮሞ ተኮለ ሞተሙ ባቴ ነመት ቶላ ጋሩ ነምን አከ ሙርቲ ጉቶ ጆላ አበሻ ብረትለ በከሙጉኒ ጆላ ኦሮሞ ሁንደ ብረትለ በከሙጉ ደሞ ዮሞ አተም አከ ኦሮሞ ትቲ መቃነ መበዳ አለ ነመን ጨባዋቴ ቪዲዮ በው ቀብተን ጋ ወሪ ገስቲዳ ኦፍቲኒ ቀባበር ከብራለ ከናፍ ሁንዲ ኬሰንዩ ፕሊዝ ኢቲያዳ ዋን እንደሰኒን ፑሽ ጎዳ አመለ ኮፒ ሊንክ ጎዳ ዱበዳሜ ወረን ዱበቴ አየ